Yesus dua kaase mon kaasne. Kaasir. Nama narraa boqotee jira naaf ni qaafta. Namichi jiraachuun salafa kan irratti barbaachisaa yoo ta'e. Eenyu namichi nama du'e moo namicha du'e moo? Jechuun? Yesus nama du'e boolla keessa jiru kaase moo nama biyya lafaarra jiru kaase? Eeshi nageessi kottu iddoo sanan kaasash. Okay, go basaye. Okay, lakkoofsa. Eenyu jira mee nabira Ibrahim? Amma gara dhaabbadhu. Amma Ibrahim jirtu? Ni jira. Akka garuu ati. Okay, dhaabbadhu. Fitanne. Nina mana. Ati kaasnaa moo? Annana mana. Qabri wallahi namni qabri naa geessu nama kana fuutanii qabri irra geessitan. Baay'ee qabri irra geessaa jiran. Mee eenyu lakkoofsa kan kee eenyu jira mee eessa jirta? Eessa jirta? Arasi qabatte. Ani si qabatte rosaas ko qoy lageeffat walii gandaan ifati baay'ee. Walii galle. Intinin qabu. Garuu lageeffat. Anatu kaasan ta'e maqaa waaqayyootiin ka'anamichi. Garuu ka'uusa lafataa manuu qabu. Maquma feeteen kaasi. Maqaa Yesuusin feetu maqaa feeteen kaasi. Ati amanuu qabda ustaas. Ana miti bar. Ani akka kaastu arguun barbaada. Obboleessi kee akkasii ka'u amanuu qabdaati. Nama akkana ka'uun fadha. Akkooti yaabe akka hiddi dhaloota kiyya hundi akka ka'uun barbaadan. Waan sin jedhe. Okay, amma sani inkaasi maatii kiyya. Maatii kan kee keessa. No, ani nama nuu dhiise jee. Maatii kan kee keessa ani boqote jira. Akkoon tee ni jirti. Akkoon akkoo teetii ni jirti. Qoy dhaabbadhu dhaggeeffadhaa jiran kijiba. Akkoon akkoo teetii jirti. Ani jaanuun argina ishee waan ta'eef hin beeku bakka barbaanne isheen ka'u. Okay, namni ollaa ke namni ati beektu ka boqotee jira. Jiru jira. Nama san ni kaasta. Nama amanaadha moo nama amanini? Nan gaafanne akkan kaasuuf. Nan gaafanne nu kaasiin jedhe ka nama sana. Lakkika. Confirmation jara sana barbaada ustaas. Yakkamana gochuu feeti. Okay, maatumati ya kaase bakka. Eesh, ana makkas. Okay, Ibrahim Dubis, please waan kana kallattina videos qopheessaa bakka jiru ana wallahi ana to kafala. Bakka fadhi. Ana barbaada akkooti yakaniin akkaan jaalladhu na jala duute naafaa kaasu. Gees iddoo sana video. Ana mayoon kaasese akkooti kaasese qodee biteen. Ana geejjiba. Eessa jirta hiiko? Rakkoo jiru eessa jirta? Salu. Yaafadha. Eessa jirta hiiko? Akkoonki akka kaatu barbaadda? Waanan jedhu. Waanan jedhu. Maal jedhe Finfinneen jira. Okay, kaati akkan ka. Jadi waan wageerran jiran jadi. Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoos akka ni du'aa kaasu. Akka dandeettii waaqayyooti ni kaase akka kaasu. Ni kaase Quraan irratti Yesus Kiristoos akka dandeettii aboo qabu nan beeka. Akka ni du'aa kaasu. Akka inni du'aa kaasu. Akka ni jireenya bara baraatti nama galchu. Akka karaa isaatiin jireenya bara baraa namni galchu galu. Akka ni fayyisaa ilma namaa fayyisaa addunyaa ta'e. Fayyisaa addunyaati miti. Bakka kanatti nama totaana hin ka'anii. No kijiba keeti. Yesu ana lallatu yubar. Boqonnaa ana miti bar boqonnaan kun dhaggeeffadhu ilko. Boqonnaa islaama lallatu na dhaggeeffadhu ana miti. Ana dhaggeeffadhu amma tanarratti sira xumuru deema. Kiristaanni akka kijiban dhaggeeffadhaa jirana. Kijiba isaanii. Waan jedhe boqonnaan kun dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu jedha. Yesuus itti siitu amana moo anaatu amana? Ati itti amanaami? Siif ta'a wanti wanticha amanuu qabda. Hin barbaadu ana dhisi.